السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني وروني أمانتي براس مجان سورة رترجتم كوني قيا سديدورا عربا كان عجي سودان أكملك عندك سنوني عدتو سببا مجان كوني يكا كان هجتيني لميلين إثيوبيا هندي ساني ركو هما كيس سينا أكو ما جرتني مجا عربا عجيسي عجي فميتي جرا جراني ميديا نساني سيتكان غباسي namoonni kaan soba waliin jettanii miidiyaa Arabootaatii jechuudha kan gabaase. Inni namni lubbuu namaa baasee Saawudiitti seera Saawudiin beektu nama ulfaataadha waaqayyo lubbuu isaa maaru. Shamaar qabuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube jalatti argamtanii jirtu. Bakka jirtanitti nagaan dhiyeessanii faawwayeetu jecha. Egaa ammoo dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waan nama rifachiisudha. Egaa Obboloota koo warroon dhiiraas ta'ee dubartootas ta'ee beektanii gaafa namoota Araboota wajjin dubbattanii sirriitti of eeggannoo godhaa. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Waaqayyoon jajjabina maatii isaaf illee kennuufi ajjeefameetii jira jechuudha. Dhiisatu ofuma isaaniitiif iyyuu gaafa wal lolanii wal ajjeesanii Araboonni jechuudha. Saawudiin seera Saawudiitti kuni hin ajjeefamu jechuudha. Innaan kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa. Keessattuu warri dhiiraa waan akkanaa kanatti dhugaa dubbachuu waan boru darbitu jettanii lubbuu keessan irratti waan akkanaa hin fidinaa jechuudha. Miidhaa akkanaa hin fidinaa. Maaliif yoo baqa akkam dhugaa dubbachuu biyya kee keessatti irree rakkattee akka barbaadde biyya kee keessatti irree oduuta si wayya biyya ormaa keessatti garuu waan akkana daqiiqaa hin kennineef jechuudha. Gaafa isa ajjeesanii gabaasanii jiru jechuudha Araboonni. Saatii barbaadanii kuusa daqiiqaa 24 keessatti kan isaan qabani. Yeroo qaban immoo hin qabamne warreen jettan immoo mucaan qabameeti jira. Baay'ee tokko namatti dhagahama. Kanaafiyyuu of to'annoo godhaa. Of tuulummaa osoo hin taane biyya ormaa keessatti gaduuf qabaniiti kan jiraatanii kan waa hundumaa argatan gaduuf qabiinsa malee akka barbaadan ta'anii of tuulanii humnan qabaa nan danda'a gaafa jedhanii lubbuu ofirratti miidhaa fiduu jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo ijoolleen dhiiraa sirriitti of eeggannoo godhaa. Waan akkanaa kun waan salphaas nutti fakkaatin akkuma nuti baatanii akkuma ofii keessanii wal loltanii wal ajjeestanii isaan seena namni isaanii dhiisatu nama isaanii dhiisatu maaliif qarqarma isaanii arrabaanuyyuu adabbii guddaa sitti kenniti Araboonni jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Mucaan immoo hin ajjeefamne hin duune isaa miti kan qabame kan jettaniif immoo mucaan immoo oota isaatiitu beekaa jechuudha. Oota isaatiif beekaa dhaammatu malee macheen bilbilaan hin dhaammata. Isaan booda ijoollee goddanyoota isaa wajjin suura ka'anii profaayilii dhugaa dubbachuuf liiv irratti seenanii kan himanidha jechuudha. Kanaafiyyuu mucaan ajjeefamee jira. Warri soba jettan soban jedhina. Balaa kanaaf ijoollee walitti guuranii ijoollee teenyaan fakkeenyaaf ijoolluma dalagaa qabdu dalagataa jirtu tana walitti guuranii fixaa jiru jechuudha Araboonni. Kanaafiyyuu namni sakkitti isaaniitiif du'ee namoota baay'ee miidhaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu miskiinaaf karratti dhufee jechuudha mucaan kuni. Ijoollee miskiina gadi jettee dalagattu namoota dalagaa barbaadaniif tokko dhugaa dubbachuuf seexanni hin qorti beektanii qormaata seexanaati kun kan nama hin jedhamanii mucaan kun ganaa daa'ima dhugaa dubbachuufi waan akkanaa kana waan raawwatu miti. Gin laafaka dogongora seexanaati jechuudha kun. Annaa akkasii waaqayyoon hunduma keenyaan waa eegu bakka jirutti gin of eeggannoo godhaa. Of to'adhaa. Gaduuf hin lakkisina. Maaliif biyya ormaa keessatti waan baay'ee mudannoo baay'eetu nama mudata. Balaan beektanii bakka sanii dhufuun hin beekamu. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Of to'adhaa. Of tuulummaa osoo hin taane of beektanii ofii keessaniif of gaafadha sammuu keessan keessatti jechuudha. Kanaaf maaliif mucaan kun amma oduu sim jedhee dalagate Araboota bira jechuu baate gaduuf qabee namoota meeqa kan ajjeefame dhiyooma kana ijoollee meeqa Araboonni kan oduu isaan bira hojjetan jedhan. Kanaaf
waan akkana kana dhugaa yeroo tokkos beektanii obsa qabaachuun gaariidha. Namni obsa hin qabne kan waan kana balaa kanarra kan ga'u jechuudha. Kanaaf obsa qabaachuun barbaachisaadha. Yoo obsa iyyuu nuuf kenna jedha yeroo hundumaa jechuudha. Yoo obsitee wanti hin dabarre hin jiru. Ookaa qarshii irratti wal lolan, ookaa biqaa dalaguma irratti wal lolan. Kanaaf oduu dhiisee biraa deeme wanti sun darbee hafe jechuudha. Wanti yeroo takka daqiiqaa takka keessatti darbuuf jettuuf lubbuu isaa balleessi. Akka gaariitti ni beektu Araboonni akka seera Saawudii ni beektu akkaataa isaan gizee takka ta'an achiisu jechuudha. Innaa kanaaf Waaqayyoon maatii isaaf jajjabinaa kennu dhugaa hedduu takkaan hin beeku hedduu takka garaan na hubate jechuudha. Dhugaa dubbichuun miskiin mucaa ganaa daa'ima. Nyaana kanaaf iyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa of to'adhaa. Bakka kamiirra yoo taanan dhiiraa dubartiin keenya of to'achuun barbaachisaadha. Gad of qabuun barbaachisaadha. Beektanii maaliif wanta biqaa wanta hin taaneef yeroo afaan illee amma gaafuma madaa'ima biraan gaafa jiraatte madaa'imiidhaan wal loltee ati jala tasgabba'uu qabda. Maaliif dalagaa kee hin beekta waan ta'eef gad of qabdee jiraachuu qabda malee atis akkuma isheetitti itti laboobda waan yoo ta'e isheen isa kun waan hin taane namatti fida. Ijoollee shamarraniitillee ta'e ijoolleen dhiiraatillee ta'e gad of qabnee hojjennee kaayyoo qabnu kaayyoo keenya kaayyoo biyyaa waan hin beekna waan ta'eef kaayyoo keenya galmaan gaachuu qabna malee biyya ormaa keessatti bafuutiin darbamuu hin qabnu. Daarii keenya darbuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu yaa obboloota koo ijoollee dhiiras ta'e shamarras ta'e sirriitti of eeggannoo godhaa waan akkanarraa of eeggadhaa. Biyya namaa jirraa mana isaanii jiru akka barbaadan gochuu danda'u isaan garuu ati hanga mana isaanii jirtutti ogeeyyatti waa hundumaayyuu fudhattaa jechuudha. Gaafa reebbamtu immoo biraa baatee gara seeraa deemta jechuudha. Maaltu isa wajjin dibdibu humna hin qabu jedhee gaafa ishee qabadhe no kunimmoo waan baay'ee namatti filamee ilaalaa. Dubaay kana keessattuu ijoollee meeqatu mana hidhaa keessa jira waggaa meeqatamu. Humna hin qabu nama gogaa baqa aariidhaan yeroo sanitti hin ta'u jechuudha. Waan biraas natti fida. Ijoollee meeqa dhugaa dubbachuuf ijoolluma nama beeku madaa'imiidhaan wal lolanii wal dabaddabanii qabsiistee mana hidhaa waggaa 5 waggaa 6. Kanarra immoo yaa obsanuu gammaddanii kallattii tokkoon kadhannaa keessan gootanii biqaa seexanillee dubbadhu yookiin dheedheessin jettu waan ta'eef yoo sanitti yookiin akkuma amantaa keessanitti ofirraa hubuu seexan ofirraa hubuu basma'aam yoo jettan biraa deemtan khalaas. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuun yeroo baay'ee biqaa wal lollusi biqa jalaa hin maran annaan arabiin jalaa hin maran. Maaliif hin beekaman ta'e daarii kiyya hin darbu yaa Waaqayyo obsanaa kenna jedhee mana namaa kan jiru hin beeku kaayyoon qabaan kaayyoo kiyya karaatti kutuu waan hin barbaanneef gadi jedhee bulee wanta darbuudhaaf jettu daqiiqa kana keessa waan darbitu waan wanti sun hunduu darbu gadi jechuun dirqama. Kan isin jedha egaa obboleessa keenya irraa Waaqayyo lubbuu isaa maaruun maatii isaatiif jajjabinaa kennu kan du'e hundumaaf iyyuu egaa baay'ee tokko namatti dhagahama. Dhugaa dubbachuu waan akkanaa kana immoo Waaqayyoon bakka jirutti nu haa eegu nu haa baraaru. Bafuusuun waan akkanaatti hin darbinaa isin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa nagaa naa turaa.